Nagaanii fayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Arras dubbii sagalee Waaqayyoo isiniif hiruudhaaf kan hin dhufe ana obboleessa keessan Galataa Dhinsaati. Kutaa sagalee Waaqayyoo keessaa guyyaa har'aa Ermiyaas boqonnaa 1:11 irra dhaabbachuudhaan sagalee Waaqayyoo wal wajjin ilaalla. Mee kutaa kana nan dubbisa akkasidha. Dubbiin Waaqayyoo ammas gara koo dhufee yaa Ermiyaas amma maal argitaa jedhee na gaafate. Ani immoo deebisee damee muka laawuziin argaa nan jedhe. Waaqayyo akka dubbii isaanitti dubbatuuf Waaqayyoodhaan kadhama. Yaa Waaqayyo gooftaa galanni guddaan siif haa ta'u. Yeroo kana nuuf kennitee dubbii sagalee kee akka sirraa barannuuf waan nu jajjabeessiteef waan yeroo kana nuu kenniteef si haa galatu. Yeroo kanatti fayyadamtee namoota fayyisuu qabdu. Namoota abdii isaanii deebisuu qabdu. Namoota amantii isaanii jabeessuu qabdu. Karaa dubbii kanaa jabeessuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Kan si eeggatan, si biraa sagalee keedhaan kan jajjabaatan, kan si mi'eeffatan, sa'aatii kana sagalee dhaggeeffatan kanaan jireenya isaanii haa fayyu. Amantiin isaanii haa jabaatu. Yeroo kana kallattii garagaraadhaan bobba'anii hojii isaaniirra kan jiran karaa dubbii sagalee kanaa haa eebbifaman. Sagantaa kana jalqabaa hamma xumuraatti waan nu eebbiftuuf si haa galatu. Maqaa ilma kee Yesuusiin. Ameen. Tole, har'a sagalee Waaqayyoo mata duree hojjechuuf hojjetamuu jedhu irratti wal wajjin ilaalla. Rakkoon waldaa kiristaanaa ishee ammaa nama hojii hojjetu dhabuu utuu hin taane nama hojjetame dhabuudha. Nama hojjetu baay'ee qabdi waldaan kiristaanaa. Akka carraa ta'ee Waaqayyoomti utuu miseensa naa kennaa jedhee waldaa kiristaanaa gaafate waldaan kiristaanaa miseensa nama baay'ee Waaqayyoof dhiyeessuu dandeessi. Garuu nama hojjetame dhiyeessuufiin baay'ee rakkisaadha. Nama hojjetame waldaa keessaa hin qabnu, nama hojii hojjetu garuu nama hojiitti bobba'ee jiru garuu nama baay'ee qabna. Kanaafiyyuu har'a waa'ee isaa wal wajjin ilaalla. Biyya lafaa kanarra yookaan waldaa kiristaanaa keessa nama gosa sadiitu jira. Tokko warra hojjetamanii waan hojjetamaniif sana hojjetantu jira. In hojjetamanii dhimma hojjetamaniif sana hojjetu. In hojjetamanii dhimma waamamaniif sana fiixaan baasu. Nama hojjetamee waan hojjetameef hojjetu jechuun nama waamicha isaa beeku jechaadha. Nama hojjetamee waan hojjetameef hojjetu jechuun nama waamicha isaa duukaa hiriiree jiraatu jechaadha. Nama qixatti galuu danda'u beeku jechaadha. Nama dabaree isaa beeku jechaadha. Nama gita hojii isaa beeku jechaadha. Nama lafa dhaabbatu beeku jechuudha. Warri lammaffaan immoo warra hojjetamanii waan hojjetamanii dhiisanii kan biraa hojjetanti waldaa keessa jira. Warri kun yeroo hundumaa hojii keessatti kufaatii kan fidan, hojii keessatti gaaffii kan kaasan, hojii keessatti dadhabbii kan fidan baa'uu waldaa kiristaanaa jara kanadha. Hojjetamanii ka'anii waan hojjetamanii dhiisanii waan kan biraa hojjetu. Fakkeenyaaf amma haamtuun haamuudhaaf gaafa hojjetamu qottoo ta'ee dhaqee muka muruudhaaf hin deemu. Qottoon immoo muka muruudhaaf hojjetame haamtuu ta'ee haamaa yookaas immoo dhaafii haamuudhaaf hin dhufu. Wanti hundumtuu qixa qixa mataa isaa qaba. Warra kana jechuun warra lafa dhaabbatan hin beekne jechuudha. Callumadhanii waldaa keessaati lafuma argan kan galan jechuudha. Waanuma argan kan dubbatan jechuudha. Koree isaanii ilaallanne keessa galanii kan hojjetan jechuudha. Dhimma isaanii ilaallanne keessa galanii kan hojjetan jechuudha. Warri kun warra maalii jedhamu? Hojjetamanii waan hojjetamanii dhiisanii kan biraa hojjetu. Qixa isaan ilaallatu keessa kan hin dhaabbanne jechuudha. Dhaabbatanii qixa isaaniif kenname keessa dhaabbachuu fi obsa kan hin qabne jechuudha. Warri sadeeffaan immoo warra osooman hojjetamiin hojjetan jechuudha. Hin hojjetamiinuma warra hojjetan jechuudha. Warruma waamicha hin qabne jechuudha. Waldaa keessa namoonni baay'een waamamanii qofa kan hojjetan sitti hin fakkaatin. Namoonni baay'een itti of waamanii sin hojjetu. Waaqayyo waamnaanis kan hojjetan jiru. Waldaan kiristaanaas waamnaan kan hojjetan jiru. Itti of waamanii kan hojjetanis jiru. Egaa haa ta'u malee waa'ee hojjechuuf hojjetamuu kanaa har'a wal wajjin ilaalla. Kutaan amma dubbise kana keessatti waa'ee hojjetamuu waa'ee hojjechuutu jira. Ermiyaas boqonnaa 1:11 irraa waa argina. Waaqayyo boqonnaa 1:1 irraa kaasee Ermiyaasitti waan tokko dubbateera. Utoo hin dhalatiin garaa haadha kee keessattiin si fo'adhee achuma keessatti addaan si baafadhee raajii akka taatuufis immoo sabaaf si kaasee ittiin jedha. Yeroo kana waamicha Ermiyaasiin akka waame Waaqayyo kutaa kana keessatti kan nutti dubbatu. Utoo namni si hin beekin si beeke. Dhimma hojiif immoo si barbaada. Akka ati bor saba tajaajiltuuf akka ati raajii guddaaf beekamaa taatuufini si barbaade jedhee Waaqayyo waamicha Ermiyaasiif qabu mirkaneessee sirriitti kutaa kana keessatti kan dubbatudha. Achii dhufee lakkoofsa 11 irratti immoo maal ittiin jedha? Ermiyaas amma maal argaa jirta? Kutaan kun baay'ee natti tola. Yeroo Waaqayyo akkasittiin jedhu Ermiyaas konferensii tajaajilaa jira miti. Ermiyaas jaarsolii waldaa gidduu jira miti. Ermiyaas waltajjii qabatee dhaabataa jira miti. Lafa Ermiyaas qofaasaa jirutti Waaqayyo waa itti argisiiseetu Ermiyaas amma maal argaa jirta ittiin jedha. Waaqayyo nama kana borojii guddaa hojjechiisuu waan barbaaduuf hojjetaa jira qofaatti. Gola keessattis hojjetaa jira. Akkasittiin jedheera kan isin beekuu qabdan. Ani raajii godheen saba kanaaf si kaasaa ittiin jedhe. Attamitti akka raajii dubbatan, attamitti akka mul'ata laalan, mul'ata argan immoo akkamitti deebi'anii dubbachuu akka danda'anii Waaqayyo dura shaakalchiise yookaas immoo dura isa hojjetee isatti agarsiise jechuudha. Waan isin dhibu amma maal argaa jirta Ermiyaas ittiin jedhe. Ermiyaas immoo waan Waaqayyotti agarsiise kana deebisee Waaqayyotti dubbata. Muka laawuziin argaa jira ittiin jedhe. Waaqayyo immoo deebisee wanta tamma argaa jirtu kun sirriidha ittiin jedhe. Waan isin dhibu muka baay'ee jira. Muka baay'ee keessa mukeen argaa jiru muka laawuzii. Mukoonni garagaraa jiru. Muka ta'uu isaa adda baafatee deebee
muka argaa jiru sana maqaasaa jijjiiree akka inni waaqayyotti muufi muka isuma argaa jiru sana akka waan waaqayyotti mulaalaa jira waaqayyo. Waaqayyo bara keenyaaf raajota akkasii nuuf haa kennu. Waaqayyo waldaa keenyaaf raajota akkasii nuuf haa kennu. Raajii hojjetamee ba'ee hojjechuu danda'u waaqayyo biyya keenyaaf haa kennu. Biyya keenyaaf nama akkasiitu barbaachisa. Maal argaa jirta ittiin jennaan muka laawuziin argaa jira ittiin jenna. Lakkoofsa 13 irratti immoo muka isa silatti argisiisa sana dhoskeetu waaqayyo. Amma immoo maal argaa jirtaa jedhe ammas hojjetaa jira jechuudha waaqayyo. Tariitii Ermiyaas muka takka argeera waan ta'eef muka isa sila arge muka laawuzii dhadheetti beera waan ta'eef amma immoo qilxuun argaa jira. Amma immoo odaan argaa jira. Amma immoo muka baddeessaan argaa jira jedhee itti himaa fi isumamma argaa jiru sirrii isaa itti himaa beekuuf waaqayyo amma immoo maal argaa jirta isa booddee waaqayyo waajjira mukaa keessaa baheetu waaqayyo sila mukatti agarsiisaa jira isa dhiisee hamma immoo waan suphee waajjira suphee keessa galcheetu waaqayyo maal argaa jirta ittiin jedhe isa booddee Ermiyaas deebisee maal jedha suphee yookaas immoo xuwwee waa keessaa danfaa jiruun argaa jira. Eessatti argitadhe waaqayyo garame akka inni taa'ullee akka inni adda baasee beekuuf xuwwee waa keessaa danfaa jiru isa gara bitaa taa'uun argaa jira. Ilaalaa akkatti waaqayyo Ermiyaasin hojjetaa jira. Maaliif akkas godha waaqayyo bor ilaa waltajjii qabatee ilaa namichi tokko as keessa mataan si dhukkubaa jira ittiin jedhee dhuguma namni mataan dhukkubachi keessa jira namichi gara harka mirgaa taa'ee jira dogoggoree amma immoo ati immoo milikiitaaf gara harka koo bitaa teessee jirta akka inni hin jenneef nama eenyummaa isaa sirriitti arguu akka danda'uu fi eessa taa'ee akka inni jiru sirriitti hubatee sirriitti immoo ibsuu akka inni danda'uu fi waaqayyo dhoksaattis hojjetaa jira. Inni kan biraan immoo akka waaqayyo haala gedderuu danda'u akka inni beekuu fi wantoota gurguddaa kana lamaan godhe waaqayyo. Innis maalidha? Takkaa mukatti agarsiise. Deebisee amma immoo suphee yookaas immoo xuwweetti agarsiise. Sekeendii tokko keessatti waaqayyo dubbisaa jijjiiree dubbachuu akka danda'u. Isa amma kana dubbate waaqayyo dhiisee kan biraa dubbachuu akka inni danda'u akka inni beekuufi. Namoonni tokko tokko amma waa'ee fayyinaa waaqayyo barana dubbateera taanaan waggaa kana guutuu waa'ee fayyinaadha kan isaan dubbatan. Waaqayyo daqiiqaa keessatti waa'ee dhukkubaas dubbachuu danda'a obboleessa ko. Waaqayyo daqiiqaa keessatti biyya galagalchuudhaaf isa dubbate sana deebisee waa'ee araaraas dubbachuu danda'a obboleessa ko. Waaqayyo namoota akkasitti hojjetaman nuuf haa laatu. Isa duraa Saamu'eel boqonnaa 16 keessatti Daawitiin barbaade waaqayyo. Gaafa Daawitiin barbaadu in waamsise. Daawit waamamee gaafa laga hoolaatii dhufu Saamu'eel immoo Daawitiin dibe. Saamu'eel gaafa Daawitiin dibu Daawit akkuma laga tikaadhaa dhufee dibameen dibata mootummaa dibame. Dibata mootummaa dibamee ammoo kana teessuma qabachuun qaba, magaalaa dhaquun qaba, ol ba'uun qaba fiigaan sokkine. Lafa horii tiksutti deebi'ee sokke dibata baate. Innan keenyaa baaziliinii vaayiteksii dibatee amma kana dibame taanaan achuma uffata isaa miiccatee mataasaa ol kakaafatee mataa irra keessa qabatee magaalaatti sokka. Daawit immoo erga dibamee booddee iddoo kaleessa jirurraayyuu hoolota tiksuudhaaf gara darabaatti sokke. Maaliif jennaan hojjetamuuf deemaa jira. Namni waaqayyo dhugaatti waamee fi namni waaqayyo waamicha sirrii waame tokko yeroo beeka, yeroo hojjetamus beeka. Namni hojjetamuudhaa fi dirreen isaaf qopheeffamu tokko jira. Rakkoon keenya inni guddaan namoonni baay'een dibata keenyaa fi hojii keenya gidduu dirree jiru hin beeknu. Dibata keenyaa fi hojiitti bahuu keenya gidduu dirree bal'aa tokkotu jira. Dirreen kunis dirree hojjetamuu jedhama. Daawit egaa maaliif laga hoolaa dhaqee maaliif tikatti deebi'ee dibamee yoo jettan hojjetamuudhaaf dhaqe. Waaqayyo dirree isaa kennee bor lola cimaa waan loluu fi lola xixinnoo isa shaakalchiise waaqayyo. Bor nama wajjin biyya wajjin mootota wajjin tarree isaanii dhaqee waan dhaabbatu waaqayyo attamitti akka loluu danda'an attamitti akka rukutuu danda'an waaqayyo isa barsiisuudhaa fi ammas deebiseetu dirree isaa kennee isa erge. Obboleessa koo dibamtee fi fiiddee waltajjiin qabattu dibamtee fi fiiddee biyyaan baatu dibamtee fi fiiddee konferensiin kan keen ta'u biyyi kan keen ta'u dibamtee kaatee rakkin argitu qabda. Dibamtee kaatee hojiitti galtamiti hojjetamuutti galta. Waaqayyo hubannaa nuuf haa kennu. Namni hojjetame gaa yeroo beeka. Namni hojjetame dirree keessatti hojjetamu beekaa obsee yeroon kun naaf yeroo hojjetamuudha jedhee dirree hojjetamuu keessa dhaabata. In hojjetama. Daawit dirree hojjetame keessaati gaaf tokko fiigeetu gara buufata loltootaa dhaqee Filisxeemicha kana dhaqee lolaa nama isa ajjeeseef yookaas immoo nama isa mo'ateef maaltu godhama jedhee gaaffii gaafa. Namni hojjetame yeroo beeka. Yeroo hojjetamus beeka, yeroo hojjetus beeka. Daawit yeroo hojjetamuu qabutti fiigee gara hojjetamuu qabu dhaqe. Yeroo hojjechuu qabutti immoo fiigee gara buufata loltootaa dhaqe. Yeroo inni achi dhaqe Saa'ol waraqaa muuxannoo waan isa gaafate natti fakkaata. Ati nama attamiidha? Waggaa meeqa hojjette waraqaa muuxannoo qabdi annaan waan ittiin hojjetaa ture isaa dhiyeesse. Annama akkasiiti. Ani kaleessas nama leencaaf maaketa rukutaa turedha. Nama mangaagaa isaa qabee hoolota leenca keessaa maaketa keessaa baasaa turedha. Arras waaqayyo na gargaara jedheetu isatti dubbate. Gaafa Daawit dhaqee loluudhaaf sokkuudhaaf jedhu sana
Saa'ol akkas godhe. Gaachanan sii kenna uffatan sii kenna kana fudhattee deemte. Saa'ol garuu waan namatti tolu hin barbaachisu fudhadheen deemu. Isan ittiin beekuu malee hin hojjedhu. Namni hojjetamee hojjetu ijoo waan ittiin Waaqayyo hojjedhu jedhee isaa kenneen hojjeta. Namni hojjetamee hojjetu ergisa namaas hin dhabu. Namni hojjetamee hojjetu kennaa namaas hin barbaadu. Mul'ata namaas hin barbaadu. Mul'ata mataa isaatii qaba. Rakkoon keenya inni guddaan irra waldaa keessattis ta'e bakka itti mul'ata mataa keenyaa dhabuudha. Namni hojjetamee hojjetu garuu mul'ata mataa isaadhaan hojjeta. Uffata kenninaaniif hin dide. Gaachana kenninaaniif hin dide. Maaliif jennaan isan ittiin beekuun isa Waaqayyo ittiin na hojjechiisuudhaaf na shaakalchiiseen isa Waaqayyo ganama naa kenne sanaan isumaaniin hojjedha. Namoonni tokko tokko mul'ata mataa isaanii nutuun ta'e mul'ata nama kan biraadhaan hojjetu. Daawwit gaafa Saa'ol uffata kana uffadhu dhaqe ittiin jedhu isan ittiin beekuun malee hojjedhu jedhee isa dide. Lammaffaa Moototaa boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irratti yoo ilaaltan gaaf tokko kutanni raajotaa Elsaa'iidhaan akkasittiin jedhan. Lafti nuun si biratti wal geenye kun baay'ee waan nutti dhiphateeruuf dhannee maaliif Yordaanosii muka murree mana bal'aan ijaarrannu ittiin jedhan. Yeroo sana akkasittiin jedhe Elsaa'is dhaquu dandeessu ittiin jedhe. Kutata raajotaa sana keessaa inni tokko atis nu duukaa deemi kaa ittiin jedhe. Tole jedhe Elsaa'iin isaan wajjin deeme. Iddoo itti gaaffii kaasan sanaa ka'anii amma laga Yordaanos ga'anitti Elsaa'ii faa duukaa taphachaa haasaa gara lagaatti gad bu'an. Laga Yordaanos ga'anii muka muruutti ka'an. Namichi inni tokko muka muree namicha isa kan biraatti kennee namichi inni tokkos muka muraa utuu jiru qarri qottoo muka isaarraa bahee bishaan keessa bu'e. Qarri qottoo muka isaarraa bahee bishaan keessa gaafa inni bu'u namichi waan tokko dubbate iddoo kanatti waan na dinqe. Harka isaa mataarra kaa'atee iyyee wayyoo jedhe. Maali jennaan qottichi moo qottoo ergisaa ta'e. Isinii galeera. Dura gaafa qotticha baatanii Elsaa'ii faa duukaa adeemaa turanii qottoo kana ergifannee deemaa turres ittiin hin jenne. Yeroo muka muruu jalqabanis qottoo kana ergifannee ittiin muraa jirras hin jenne. Erga qara qottoo gatanii booddee qottichi immoo kan keenya miti kan nama kan biraati jedhan. Namoonni tokko tokko hojii jalqabanii namarraa arganiis haa ta'u hojii wayii jalqabaniitu hojjetaa jiranii yeroo hojichi milkaa'ee fi deemu hojichi natti toleera waaqumatti keessa koo kaa'e waaqumatti na keessa bushee anoo kanayyuu quba qabu waaqumatti akkan hojjedhu faala mijeessu gaafa akkas saran immoo anoo silayyuu abalufaatiitii hojjedhu naan jennaan malee anoo silayyuu kennaa koo miti. Waldaa keessaati faarfannaa keessa gaafa jiru waaqumatti na dibe waamicha hin qabaedha. Gaafa faarfannaa keessaa waa balleessee ba'u immoo silayyuu kottuu gurmuu keenyatti dabalamedha ina waamnaan malee anoo kanas keessa kooyyuu hin bulleedha. Erga mul'ata gatee booddee namoonni afaan haaraa isaan baay'een biyya lafaa keessa badanii an silayyuu an namaati silayyuu erga mul'anni harkaa bade erga karoorra harkaa bade erga tajaajila keessaa ba'anii na waamnaan malee na rakkifnaan malee hojjechuu qabdannaan malee anoo silayyuu hojjechuuf fedhan qabu silayyuu kan isaa miti jechuudha. Maaloo qottichi qottoo ergisaati jedhee kan inni Elsaa'itti hime erga qottoo gatanii booddeedha. Wantoonni baay'een erga nu harkaa badanii booddee kan namaa ta'uun isaanii nutti argama. Gaafa toorarra nu deeman kan keenyadha inni haasaa deemna. Har'as waldaa keessaa namoonni baay'een kan dubbatan, kan tajaajilan, kan hojjetan, kan geggeessan baay'een isaa mul'anni isaa kan isaanii miti. Kan isaanii ta'uu kan inni dhabummoo kan isin bartan gaafa inni harkaa badeedha. Gaafa isaan kassaranidha. Baay'een keenya waan Waaqayyo nu hojjeteef dhiifnee wanta kan biraa hojjete. Wanti nuun qabannee jirru baay'een isaa eebba mataa keenyaa miti. Eebba nama kan biraati. Namoota sooromanii gamoo gurguddaa ijaaran baay'ee isaa asii ol gamoo ijaartee maal Waaqayyo akkam eebbisedhaa deemta. Waaqayyo immoo attamitti akka inni ijaarame waan beekuuf hin qeeqa. Namoota baay'ee guddataniiru jettu, namoota baay'ee eebbifamaniiru jettu baay'ee isaanii kan isaanii miti. Ati isa isaan hojjetan argita malee Waaqayyo immoo lafa inni dhufee ilaala. Uumama boqonnaa 27 lakkoofsa 18 irratti Yaaqoobi eebba wayii tokko eebbifamee biyyaa ba'e. Eebbi inni eebbifame eebba maqaa isaatii miti. Eebba kan obboleessa isaati. Gaafa eebbifamuudhaaf gara abbaa isaa dhaqu maqaa isaa himatee eebbifame miti. Maqaa Isewuu himatee ani Isewuudha kanaaf iyyuu na eebbise jedhee abbaa isaatti himate. Isewuudha jedhee abbaan isaa isa eebbise. Maqaatu wal jala darbee eebbifame. Eebba guddaa eebbifamee biyyaa ba'e. Eebbifamuu isaa miti wanti guddaan maqaan ittiin eebbifametu ilaalamuu qaba. Waggaa 20 booddee biyya kan biraa ture Yaaqoobi uumama boqonnaa 32 lakkoofsa 22 irratti nama lafarraa kan hin ta'in tokko wallaansoo qabee na eebbisittiin jedheedha. Kutaa kana keessatti maaliif akkasidha Yaaqoob eebbifamaadha. Wanti inni hin qabne hin jiru. Waan baay'ee qaba. Qabeenya gurguddaa qaba. Garuu immoo namicha isa lafarraan ta'in sana jabeessee wallaansoo qabee na eebbiftu malee gadi sin dhiisu. Maal barbaade Yaaqoob? Eebba mataa isaa barbaade. Eebbi ofii immoo wallaansoo booda dhufa. Eebbifameera Yaaqoob eebbifamaadha. Eebba maali? Eebba maqaa isaa hin ta'in. Eebba maqaa Isewuu qabu eebbifameera. Garuu eebba maqaasaa eebba mataasaa waan barbaaduu fi gadi sin dhiisutu nan eebbisin ittiin jedhe. Namoonni baay'een irraa irra deebanii eebbifamuu isaan barbaachisa. Eebba isaa nama qaban, qabeenya isaa nama qaban keessa maqaa namaa wal darbee jira. Dafqa namaa keessa jira. Dhiiga namaa keessa jira. Kanaafiyyuu eebba mataa isaanii argachuu qabu namooti baay'een waan eebbifamaniif eebbi isaan qaban kan isaanis itti hin fakkaatiin Waaqayyo akka isaan
eebba kanarra deebanii eebbifaman barbaada. Anna eebbiftu malee gas hin dhiisu jedhe. Eewudha maqaan kennaa Yaaqoobidha jedhe. Amma garuu maqaan kee Israa'el jedhama ittiin jedhe. Eebba mataasaa waan barbaadeef malee eebba guddaa qaba eebbifamee deemaa jira ture Yaaqoob. Baay'een keenya ni nuun ittiin hojjetaa jirru kan keenya miti. Akka nuun itti jiraataa jirru kan keenya miti. Jireenyi nuun keessa jirru baay'een isaa kan keenya miti. Namni hojjetamee hojjetu inni lammaffaan maal godhaa? Of kennee hojjeta. Nama hojjetamee hojjetu. Waldaa keessaa kati kan namoota rakkisan baay'een warra hojjetamanii hojjetan utuu hin ta'in warra utuun hojjetamiin hojjetanidha. Warra itti of waamanii hojjetanidha. Warra hojjetamanii hojjetanii ofiima isaanii of kennanii hojjetu. Amma waldaa keessaa kottu hojjedhu nama baay'ee kadhatu tajaajiltoonni baay'een adaraa akkas godhee nama hojjetamee hojjetu adaraa ittiin hojjechiif. Nama hojjetamee hojjetu adaraa akkas godhe adaraachi dhaabadhu adaraa kana godhin jettu beeka. Ofiima isaa of kenna. An dhaqeen hojjedha. An dhaqeen akkas godha. Ani kana gochuu nan danda'a jedhee ofiisaa of dhiyeessa. Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irratti barbadaan ibiddichaa erga arraba Isaayyaasitti bu'ee Isaayyaasiin hojjetame. Arraba isaatu hojjetame. Isaayyaasiin qulqulleeffame. Ergasii booda sagaleen tokko dhaga'ame eenyutu ergaa naa dhaqa eenyuun hin ergadha jedha. Sagaleen kun adda baasee Isaayyaas ergaa dhaquu hin dandeessaa hin dhaxxaa jedhee gaafataa jira miti. Eewuun hin ergadhaa eewutu naa dhaquu danda'a jedha. Isaayyaas nama hojjetame waan ta'eef nama Waaqayyo arraba isaa abiddaan hojjete waan ta'eef harka isaa kaasee dhaquu nan danda'a. Hojjechuu nan danda'edha. Namni hojjetame ofiisaa of kennee hojjeta. Namni tuun hojjetamiin waan hin hojjetamiiniif ofiisaa hojjetu hojii balleessa. Waldaa keessatti kennaa saba harkaa balleessa. Waldaa keessatti kufaatii hafuuraa kan fidu nama akkasiidha. Namni tuun hojjetamiin hojjetu. Namni waan hojjetameef dhiisee kan biraa hojjetu. Seera ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 1 amma 6tti yoo ilaaltanii Aaroon Waaqayyo kan inni waameef akka inni afaan Musee hiikuufidha. Museen giingee waan tureefi akka inni afaan Musee hiikee dubbatu Waaqayyo isa waame. Gaaf tokko garuu kutaa kana keessatti Museen gara tulluu Siinaatti waan ol ba'ee fi Aaroon kana gidduutti geggeessaa ta'ee lafa Musee ta'ee hojii hojjechuu jalqabe. Ilaala nama waan hin hojjetamiiniif hojjetu. Waaqayyo kanaaf isa waame miti waan Waaqayyo isa waaminiif waan isa hin galchine keessa galee hojjeta. Amma Museen dhufutti sabni maaloo nu geggeessitu Aaroon jedhanii gaafannaan isin hin geggeessadhee bakka Musee bu'ee hojjechuutti ka'e. Gaafuma dhufee bakka Musee bu'ee hojjechuutti ka'u isa isaan biyya Gibxi keessaa Waaqayyo kaasaa godhee isaanii kenninaan fudhatanii deemaa jiran warqee isa isaan harkatti qubatti miilatti mormatti godhatanii deemaa jiran isaan irraa yaasee fidaa jedhee harkaa fuudhee isa walitti qabeetu waaqa tolfamaa isaaniif hojjete. Namni waan hojjetameef dhiisee waan kan biraa hojjetu. Namni dubbii san galchine keessa galee hojjetu. Namni iddoo Waaqayyo isatti hin barbaanne dhaabatee hojjetu kennaa saba harkaa balleessa. Kennaa Waaqayyo Gibxi keessaa fuudhee saba Israa'eliif kenne fuudhee harkaa balleesse. Waan kan biraa godhe. Namni iddoo isaa malee dhaabatu hojii balleessa. Namni iddoo isaa malee dhaabatu waan Waaqayyo barbaanne hojjeta. Waan saba deemsisuu hin dandeenye hojjeta. Waaqayyo lafa keenyatti nuun haa galchu. Arras rakkoo waldaa kiristaanaa inni guddaan nama hojjetame dhabuudha. Waaqayyo biyya keenyaaf waldaa keenyaaf nama hojjetamee hojjetu nuuf haa kennu. Obboleessa ko sagalee kanas kan dhageessan namoonni adda addaa isa dibamtan kanaaf hojjetamuu isin barbaachisa. Waan amma itti waamamtan kanaaf hojjetamuu isin barbaachisa. Waaqayyo nama qixa isaatti galee hojii hojjechuu danda'u nuun haa taasisu. Egaa har'as waa'illi koo na wajjin jiru ogeessi kaameraa obboleessa koo Efreem Dirribaati. Waaqayyo baraaf jireenya kee akkasumas hojii kee haa eebbisu. Akkasuma sagantaa keenya torban isin dhiyaataa jiru kana YouTube keenya subscribe gochuudhaan viidiyoo keenya share gochuudhaan nu jajjabeessaa nu bira dhaabbadhaan isiniin jedhaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Namoonni baay'een argaa akkuma jirru share godhaa jirtu subscribe gochaa jirtu Waaqayyo isin haa eebbisu. Akkasuma namootiin haaraa taatanii gara YouTube keenyaatti dhufaa jirtan baay'een subscribe godhaa share godhaa nu bira dhaabbadhaa. Ergaa keenya namoota baay'ee akka nu qaqqabu godhaa. Akka kana gootan nan amanaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Sagantaa keenya torbanii hanga deebinee wal arginutti nagaan turaa. Shalom.